هاتو غرو عبد شو نما أكمي غرو عبد شو نمني تو قنرة ميديا رايتو تيك توك را نمني هجا خيا فات إجالة نجو نمني هجا خيا فات إجالة إنه منجرو ميديا وبا غرو خنرة جالة وفي جيت انت عبد شو كنا بنا كتار ساخنا دالو وركون قبو ما شاء الله بروخي يا براندرسي بقى نجا خرا تيك توك ترفته تيك توك ني مقالة والكسلاقات مقالة مراتوتي يودن ديسني فيفتايو دبدمو نولي مراتو أنا ولا ما جدا رجله يودن ديسنو فيفتايو يودن دبدمو نولي مراتو خلاص بيخي مقالة مراتو تنتي بقى ربي نجا سيفيدي أكسو مو نما دنديتس كابو دنديتي تي والله مدركة في والتجيت وانا داراتس نما والتجي الدجال تولي سيجاره نما غوغوردا دورا دابتيتي أكا تكنيا خنا نجرو قال تيجا بارا سيجاره جرا كنيا خنافو نما خنا كاتات سيمت تنسي هدو حركة خيساني في دو خيسان أفتني في سمعتو دندوق أبدني أكسو ممو ربين أمة تيك توك إجا أمة تيك توك في إجا فاتح أورمو راسي عام بسو سجال الناس خبجنا أنا أعرفه سنجا جواب سنجا جايودن ديسه أكتاج تيك توك أمر رجل خان نيك أيرت جي يا داكم الغافن وتدور عن غافة تاني تعرفنو أجندة جلا هم بتيو وان تكام انترتينمنت رفت جوته نموني وان كان رفيو أسجلا جلن أجندوني براوان تدربمو فكوني نتكاتا عمل تيك توك نيك أيرم جي يا دا أبا جالات تلني جال ندوت بكلشي تكما ندوت بكلشي سجال الناس خبينا قالوا الحمد لله أنا من الرفعات إجالة أركتو خيا هدو جمدي جواد سينجان نجا ستاتلو Thank you. Galata mibsaki. Ulfadu nama narra faate jala tun anje mdan kun ana faate jala da jus takka ana nagerre imbehu sababni inni takkana nanjo dande khesumoni ifra mamile warre nazala jirtan gasti wana invite singore jira jalo jus birra inspire ibsa damina warroni haftangamaki orofa I think mana wanatu jirana fakata atifaate waan baateen so khesumoni namonni hedduun warre afeefis sanii fi zamano siifin kan I think amantana abdi fadis azjalani jira me asufi me abdi fadis nalali saladdin abdi welcome jalqaba khesumota yaada khannatan badaso abajan akka jala na taa'u galatoon badoo khiyya ulfaadun sinja saladdin okay zamano dufte Ifra requester Edu fetinjir. Okay video nu bani zamme share ku fena mali video chufatte te sati hai okay Dira baran. Ifra accept godi wana share ketin jira invite si godin jira birra share ketin jira accept godi okay Abdi fadi sinjiru kam okay so okay ye ni dufa aye zammo me nu bani video Altu pagantara jetta I think akkana fakkaatti zamano Maal jib. ko video bani Oh. ho so zabri video bani ko bani video nge Akinje. haya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullah Asumanu hundi khasanu farre ibsi shaggo asanti akkam jettan nagaa qabdani hojii bareedaadhaan akka fuula dura hojiin deemnu abdiin qaba. Miidiyaa kanarratti namoonni ijoolleen teenyaa namuu gartee like smartiidha hundallee ni beekani. Garuu wanni haalaan nuti irra fayyadamuu qabnu waan obbolummaa jaalalaa kabajaa keenya cimsuu tokkummaa keenya haalaan nu bareechuu oromummaa keenya nu bareechuu ta'uu qaba. Asumaanuu kilipii ibsishaan goon dalagee natti cime kajoollee akka daawwataniif yuutuuba deemtanii akka ilaaltaniif abdiin qaba. Wal jajjabeessuun asumarraa jalqabaa jechuudha. Abdii kiyyaa atis hojii haarawaa ammaan tanaa instaagiraamaan yeroo dheeraa waliin turre. Achirratti waan gaggaarii dalaguu turte chaalenjii ajaa'ibaa babbareedaa namni fidee dhufu sihii na boonsitaa siin hin boona akka hojii kana daran hojii bareedallee dalaguun hin beeka abdiin sirraa qaba. Kanaaf namni keenya aadaa wal jabeessuu qabaachuu qaba.
gisee ibsi shaggoo waan takka dalagee waan isaa kana akka namni daawwatu godhuufii qabna. Gisee abdee shoo dalagees abdee shoo illee waan bareedaa dalage kanatti lafaatii isaa galma akka gahu push goonee jajjabeessuu qabna. Kanaafuu aadaa wal jabeessuudha jiraachuu qabaa jechuudha. Wal faduu keenya gochaan malee afaaniin garsiisuun qabnu. Dhaloonni kun immoo dhaloonni dubbata jiru waan babbareedaan nurraa barachuu qaba. Hojii bareedaadhaan nu harkuu qaba. Fakkeenya gaarii taanee harkamuu qabna. Namni fakkeenya gaarii namaa ta'u nama hojii dalagaa irratti hojii irratti wal jajjabeessu. Bareedinni ilma namaa hojiidhaan. Hojii nama keenyaa gatiitti godhu jajjabeessu abshir jechuuni wal xiqqeessuu keessaa wal arrabsuu keessaa namni keenya akka bahu ka godhuu danda'u nuti jenereeshinii amma jirru kana warra miidiyaa fayyadamu kana nuyi jechuun yoo bashannana ta'es bashannana bareedaa namoota biraa qalbiin cabsine amantaa namaan tuqne amantaa namaatti eeggachaa hatta feesbuuk irraa haga ga'utti jechuun amanuma keessa taa'anii ijoollee nuti akka obboleeyyanitti ilaallu amantii namaan tuqanii nu keessa dhaabbatantu jira kan gosa namaatti tuqanii nu keessa dhaabbatantu jira. Kun hundi karaa keenyaan akka hin taanetti karaa hunda cuccufnee akka obbolummaa fi oromummaa keenya sagantaa bareedaallee nu dhaaleessitu abdii xiyyaa abdiin qaba waliin jirra jabaadhuun siin jaa kiyya kanoo. Thank you. Galatoom zammaa xiyyaa ibsishaan naatiin ammaree didhaa. Ibsishaa welcome bagana gaan dhufte jalqaba irratti. Sagaleen ta'e mee? Sagaleen hin jiru. Amma ni dhaga'ama. Tole dhaamsa akka shabaaba tiktaakara nama miidiyaa dardara amma fuudhee bultii qabu tokkotti dhaamsi ati dhaamtu akkasuma daawwattoota keenyaaf dhaamtu maali? Ani salaamu alaikum hundumti keessanuu Abdii Show nama yeroo dheeraadhaaf wal beeynu tiktaakii ta'ee Instagram gubbatti sagantaalee hedduu qopheessuun waan gaarii hojjechuudhaan beekus akkasumas namootaan anka wajji keessaa isa tokkodha. Kanaafiyyoo nama gandaan qoodus miti nama waa'ee gallummaas ta'ee haasa'uu miti nama badaan sirriitti arginu hin beeknu. So gara tiktookii dhufuu kanattis akkasuma akka tiktooktu abdii qaba. Akkasuma dhaamsa warra kaaniif immoo miidiyaan akkuma abbaan itti fayyadame badaas yoo fayyadamte simaafi yoo waan gaariittis hojjette simaaf miidiyaan tokkoffaa ittiin guddachuu dandeetta. Biizinasa namni biyyoonni guddatan miidiyaa gubbarratti biizinasa hedduu hojjetan jechuudha. Waa hedduu irra dalaganii waa hedduus faayidaa hedduus irraa argatan. Garuu yoo gaafa karaa badatti kan hojjettu ta'e immoo yookiin waan badaa irratti dalagu ta'e miidhaan keessuma ta'a. Kanaaf yoo abdii kenna jabaadhu baga nagaan garanaan dhuftanii isin jedhaamsa galumaan of olchaa baay'ee dadhabeeraanii kuwaasii takka qabna akka Faransaayitti waan san turu caccabseen sukkuumaa jiranii beektaa. Abshir. Waan nu bolchaa isin jedha galatoo yaa'u. Ulfaadha yeebsa galatoo. Thank you. Okay. Obsaanii tolkiin ammallee hin jiru ammallee dadhabaadha. Farhaanitti sagantaa dabarsineeti samboodarraa karaa sagantaa obsaa mee ni jirta sagalee dhageessaa amma obsaa muutirra jirta sin dhagayu okay ayee obsaa ayee thank you yaada kan kee nu kanni bakka nagaan dhufte obsaan yeroo hedduu uummata bakka gargaarsaati nama argamu miidiyaa kanarratti ni beektanii bakka nagaan dhufte yaada kan kee nu kanni keessummaa kana dafnee gaggeessinee karaa sagantaa teenya bashannanatti achi dabarraa nuuf kolchaa isin daawwattoonni hangasu xiqqeessumaan nuuf daqiiquma muraasa kudhan hin geenye akkasii itti fufi obsaa. Jalqaba irratti abdii xiyyaa hedduu sifachuu barbaadaa galatoomis hin jira. Addunyaa kana gubbatti wanti addunyaa kana bitu waraana caalaa qabeenya caalaa addunyaan kun kan bitamaa jirtuun yaada kana fakkaatu fiddeetii araasii waliin qabdee amma osoo abbaan fedhe na yaame yaadni isaa nan bitu taanaan bakka kanaan dhufu ture yaadni ishee na qofa osoo hin ta'in namoota 2,400 ol kaasee jiru biteet as jirra. Yaada kana dhaloota qabu dhaloota jaarraa kanaa ta'uu keessatti hedduu gammadaa itti aansuudhaan carraa kanatti fayyadamee ergaa lamaan dubbachuu barbaada. Mucaa tokkootummaan naan jeeseetan
dhiiraa maqaan sooshaal miidiyaa isaa kan tiktookii kan feesbuukaas dubartiidha. Dubartiilee moodeela bareedduu tan inni immoo dhiira. Wanni inni gallakkisu suuraawwan nama harkisan qofaa kan gartee safuu hawaasaa hin eegganne inni immoo lafatti gurraatu nama kabaja namaa qabu mucaamaa kana gootaan isheen bar beekamuufiin kana godhaa beekamuudhaaf. So dhaloonni as gubbaa jiru beekamtii jecha maraataa jira. Beekamtiin nuti karan ta'an hin beekamnu barii beekamtii keenya qofaatiidha malee beekamtii miti waan ta'eef dhaloonni foloo funaanuudhaaf laayikiidhaaf jedhanii beekamtiif jedhanii hojiin ta'anii hojjetan kun beekamtii miti qofaatiidha waan ta'eef wantoota akkanaas irraa akka qusatanii jira. Inni lammaffaa waan miidiyaa kana gubbatti hunda keenya hubaa jiru. Loonaa fi abdii wal dhabe. Anaa fi abdeetu dhuunfaa wal lole malee gandi keenya bakka nun buufan. Ani argeen bakka na buufattee akkaan abdee tuqunan goone abdeen immoo gandi isaanii isa bakka buufatanii obsaan nu arrabsan jenne nama lamaan wal dhabu yaadoota nama lamaan irratti xiyyeeffannee maqaan biyyaa maqaan gosaa maqaan gandaa osoo duubaan hin kaanetti namticha osoo hin ta'in yaada badaa ajjeesu irratti. Yaada badaa dhabamuu qabu malee ilmi namaa dhabamuu qabu. Ilmi namaa nama fayyada waan ta'eef itti fayyadamuu qabna. Kanaaf nuti immoo yaadoota osoo hin ta'in nama balleessu irratti xiyyeeffatu jira waan ta'eef abbaa fedhee yoo ta'e yaada isaa yaadni tokko taa'uu ta'e irraa bituu dhabuudha. Yoo yaadni bareedaa ta'e yaada isaa irraa fudhachuudha. Ooluma jala yaane kana mara fuunis jabaa keenya gooshi itti fufe. Kanaaf waa hunda faarsuu waa hunda jala deemu osoo hin ta'in wantoonni nuti jala deemnu fi wantoonni nuti dinqisiifannu wanta nu bira kutee hawaasaafis bu'aa ta'u jala haa deemnu hunda abdiin immoo baga nagaa gama dhufteenna namni tokko jijjiirama guddaa fida namni yaada guddaa fide namni immoo sagantaan ati qabatte namootan yaada bilchaataa qaban dhiibbaa uumuu danda'an qophii ta'e torban yookaan jeeji'aas filaana keetiin qabattee afeeruun kee namni kun karaa waan gaarii akka deebi'u gumaacha akka dhaloota ammaa kanatti gahee namoota qajeeltoo daandii qajeeloo dhaloota qabsiisuu irraa gahee mataa keetii baatta jeene eenaa waan dandeenyuun si duubaaf si cinaa osoo ta'in si cina jirra waan ta'eef jabaadhu baga dhaloota kee ta'an jenna mayanna. Thank you. Galatoomii. Okay. Dubartiif carraa kannaa ifraaf carraaniin kannaa obsaa kiyya thank you kabajaan bakka dhuftetti naaf deebii ulfaadhu naa galatoomii walitti deebina. Okay. Ifraa viidiyoo nu bani yoo dandeesse ifraan tiktaaka yuutuubara tiktaakaras taatee jirti. Dubartii jabduudha. Egaa jireenya ishee keessatti dubartii waan hedduu hojjechuu jirtu keessaa fi miidiyaa irratti illee waan hin beekuu fi carraa ifraaf ni kannaa booda birraan ni kute birraa fi obsee okay. Dhumarratti Faraaniin artist Faraaniin goolamne kara sagantaa teenyaa bashannanatti achi dabara. Sagantaan bashannanaa almost zeekuma kudhan toofee nu obsaa ifraa mee muuturraa yaa ifraa hundi keessanuu ni beektanii. Waalaikum salaam. Bagaimana gaan dhufte ifraa? Bagaimana gaan noidan akkamis? Nagaa mee akka dubartii takkatti akka nama miidiyaatti akka yuutuubaratti dhaamsa nuufis ta'ee hawaasa kanaaf qabdu nuuf dhaami galatoon carraan keessa. Duraan dursee galatoon sinjaa ati gara tokko kana deebi'uu keetiidhaaf hedduu tokko gammannee sagantaa hedduu yuutuuba kanarratti na bashannansiisuu turte soo asirratti waan guddaadhaaf gammannee baga dhufte sinjinna jabaadhu. Orang jala dunia wan jennu awal ada di sini orang wal bira hada bannu abden jabada gafile obrida kaba nama boharsa wana dati ifa bira hada bannu sinja salin ese yetti wan ju hasu bandu aga numan sinja abdi jabisa saganta obrida nasru nuru fudi masyaallah wan duang gudda jenna sirrahi bukda jabadu. Thank you. Galatoomii ulfaadhu ifraan haasawaa dhedheeraa kana dhaqqabatu isheen dhaamaa fi wanni daddalaguu maleedha. Absee yoo dandeesse viidiyoo nu bantaa abseen ni beektanii waliin nu quba qabdu. Thank you Ifraa hayyee galatoomii. Sagantaa bashannanaa amma dhiyaachaa jirti. Abseen dhageessaa mee viidiyoo nu bani yeroo takka? Ani dhagaa viidiyoo banuu hin danda'u karaan deemu ture sorry. Oh, sila video nu bante yaada dabarfatte feena. Yaada dulleen qabu. Hundi keessanuu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zamaana hundi keessanuu.
obboleeyyan keegaa abdee namni narratti dhiyaatee beekus waan jiru waan akka obboleessa kiyyaatti saayibaa miti. Waan jees ni hojjeta. Waan qabatee gaa dhufe isaatu beekaa akka isin bashannansiisu akka isin bohaarsu abdii guddoon irraa qaba. Kanarraa waan hin jiru hin jirtu. Wanni si dhaammadhu immoo akka miidiyaatti jechuun akka warra miidiyaatti wanni hin dhaammadhu. Hawaasni keenya kuni gizee takka walitti bu'aa waan hin taane waliin jaa karan taanetti jechuun wal oofa. Bakka san akka hawaasa keenya kana waan hin taane irraa nu tiksitan hundummaan keessanuu jechuun warra as jala jirtanis abdeenis hundi jechuudha. Bakka san irraa akka wal tiksinuun jaa hanganuma hedduu dubbachuun barbaadu galatooma. Thank you. Galatoomiin jooni barbaada abseen namoonni beektan abseen jalqaba namni yuutuuba kanatti na kadhatee yuutuuba kanatti jalqaba nagaltee isa instaagiraam irraa galatoomuu abseen obboleessa kiyya. Sagantaan teenya xumuramaa jirti. Wallisaa keessan wallisaa keenya jaalatamaa fi qaaliitu nu biratti argaman tanaaf artisti Faraan Baddeessaatiif carraa kennina. Asaantiinis carraan arganne ija nabba baasuu jirti. Carraa asaantiifis kennineeti. Karaa bashannanaa fi qoplaa fi tapha keenyatti dabarra. Wallahi hedduu obsa qabdan akka isin obsa qabdan immoo arraan tanan bareenu namni yeroo haasawaa siireesii keessatti yeroo ammaan tanaa namni hin danda'u ni ifata. Garuu isin teessanii kabajaan akkanatti hanga sa'a tanaan waliin turtanii. Tana booda immoo nurra jirti isin kofalchiisuun isin hanga ammaa nu obsitanii. Tana booda nuutu isin kofalchiisuun.